بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا إخواني بقى نجيا نفتن برتوت مدرسة صباح قارنتنا إن شاء الله تعالى قاعدة نورانية درسي لما فادرها قبته درارا سترى درا أفرن قطع تقفا خيس برتشو خجني هذا تمام. هرانتنا بإذن الله عز وجل خطا لما فاقيستي سرارة شام بكتكت برجودان قبته جلقبات مرة غرا قبته اتعان يوقين خلما فاتي خوجد برتها سننجا بلين كي يمسين سوتا مدرسة صباح ورّي مسين سلين تاني channel keenya subscribe godhuun guddisaa gara keenya ka WhatsApp-tiin kottaa galmaawaa barnoota baradhaa qur'aana rabbiidhaa xumura hin danda'uuf hin jedhina shayxaan hin dandeessu sinja ati hin danda'u jennaan osoo qur'aanan qara'in hafte miseejii way afaan wayiiti yeroo nama ati jaalatturraa sitti dhufu miseejii way afaan ati hin beeyne yoo nama ati jaalatturraa sitti dhufe waan san waan jedhu waan hin beeyneef hedduu itti gaddisaa jechu ergaan miseejii rabbirraa sitti dhufe qur'aana rabbiidhaa guyyaa muraasa keessatti bifa salphaan barachuu onlaayinaan bakka jirtuu baruu osoo dandeessuu qur'aana rabbii osoo hin qara'in dhiisuun waan rabbiin siin juu osoo hin jiin dhiisuun waan rabbiin dubbisi siin jee osoo hin dubbisin dhiisuun waan haalaan nama gaddisiisu akka hin dhiifne sin jedha inshaallah. darsii keenya barnoota keenya qaayidaa nuuraaniyyaadhaa ka darsii akka barnoota keenyaatti sadaffaa akka qaayidaa nuuraaniyyaa darsii lammaffaarraa gabatee tokkoffaa kutaa bakka lamatti qoodannirraa ka lammaffaati inshaallah. darsii keenya kanaa wajjin turtii gaarii isinin jennaa. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. maatii madrasaa sabaahi fi daawwattoota keenyaa warra subscribe godhee fi warra subscribe hin goone hundi keessan egaa maal goona beektu kottaa akka goonu qaayidaa nuuraaniyyaadha wajji sheennaa jechuu qaayidaa nuuraaniyyaa afaan oromootiin aappii isaa isiniif qopheessinee jirra. aappiin isaa isa kana abbaan hin qabne isiniif erginaa ni buufattu. eega gadi buufattan booda yeroo gadi buufattanitti bakka mallattoo isinifan ergaan bakka eksiisoon itti isinii godhatu hin taane bakka raayit isinii godhatu qaayidaa nuuraaniyyaa keenya eega bifa kanaan buufattanii gaabbuleen kiyyaa bifa kanaan isinii banamaa jechuudha. qaayidaa nuuraaniyyaa bifa kanaan isinii banamaa. gaabbuleen kiyya beeksisa isinitti dhufu irratti dha'uun keessan hedduu nu gargaara. qaayidaa nuuraaniyyaa afaan oromootiin ja'a maqaan isaadha jechuudha. kanoo bifa kanaan isinii dhufa. eega bifa kanaan isinii dhufe egaa wajjuma qaraanaa asumarraa wajji qaraanee wajji ilaalla waan ta'eef wajjinuma turraa bi'iznillaa azza wajalla yeroo inni beeksisa isiniif durra dha'uun keessan haalaan nu gargaaraa isiniin jee isinii himeen jira. qaayidaa nuuraaniyyaa kutaa tokkoffaa barachuuf asii viidiyoon isaa kan as jira. qaayidaa nuuraaniyyaa kutaa lammaffaa asii barattu viidiyoo isaadha isinii maxxansinaa. okay eega bifa kanaan isinii dhufe kuni gabatee tokkoffaadha kun gabatee lammaffaadha. kan kaleessa irraa qaraane gabatee tokkoffaa gara oliitii jechuudha. har'aan tan ammoo inshaallahu ta'ala yoo rabbiin jedhe raate gabatee lammaffaa wajjiniin qaraanaa jechuudha. okay kaleessa hanga baatti qaraanee jirra har'a sarraa kaanee qaraanaa jennaan kaleessa takka lama sadii afur kana qaraanee jirra har'a asirraa kaafnee qaraanaa jechuudha. okay diimaan kun maal obboleeysan gosa lamaan kan qaraanu isiniin jedheen jira. gosa lamaan ilaaltanii barreessitanii naaf ergitu. suuraa kana yoo gadi buufachuu barbaaddan bakka kanaan gadi buufattu. sheer godhuu barbaaddan bakka kanaan sheer gootu. kanneen afaan oromootiin ibsa kennuus sin gargaara waan ta'eef hanga dhumaatti hordofaadha. kanneen immoo ani afaan arabaa qofaan booda isiniif ibsullee sirriitti hordofaadha. hanga dhumaan wajjin tora. diimaan kun hanga diimaan kun jirutti maal jedhama tuqaa takka gubbaan qaba nuun jedhama. kun immoo gurraachi kun aliif jedhama. okay kuni keelloo maal maqaan isaadha kalarii addaatiin jiru kuni taa jedhama. inni itti aanu immoo aliif jedhama. ammas ka tuqaa lama jalaan qabu kun egaa yaa jedhama jechuudha. yaan gosa duraan nuti beeknu san qofaan osoo hin taane gosa kanaanis ni dhufti. inni itti aanu butaan kun alif jedhama jechuudha. yeroo hundaa butaan akkanaa kun alifi. inni kun tuqaa sadi ka qabu kun maal obboleeyyan kiyyaa osoo isa akkanaa tahee shiin taa ture garuu amma waan tokko qofa tahee tuqaa sadi gubbaan qabuufu taa jedhama. taheeti furduadha jechuudha. kuni kalariin kuni hanga bakka kalariin isaa adda ta'u kanaatti yookiin bifni isaa adda ta'u kanaatti maal jedhama obboleeyyan baa jedhama. kalarii kanarraa kaasee hanga dhumaatti immoo siin jedhama jechuudha.
Okay, asitti kana barannee turre kun maal jedhama yaada jennee jirra. Kunis tuqaa lama jalaan qaba. Maalirree buleeyyan kiyyaa? Kunilleen yaadha jechuu. Okay, kuni khatti aanu kun maali buleeyyan kiyyaa? Yoo kana beekte qubee addaan baafachuu jalqabdee jirta. Egaa asitti kuni maali jennee jirra? Kuni maali? Wal fakkaatanii? Tokkumaami? Kunis siinii jechuu. Okay, maashaallah. Okay, kuni wanni tuqaa takka gubbaan qabu haa gartee bifa kana fakkaatu akka isin hin jajjabeessine zaalillee ni fakkaata garuu zaal osoo hin taane asitti isa kanaan walitti qaxxalamee waan dhufeef nuun siinii jechuudha. Nuun siinii zaal wanni hubachuu qabdan qubee biraatiin gara dhumaatiin walitti qaxxalamee isa boodaan qubeen biraa dabalamee dhufuu hin danda'u gonkumaa garuu ofiisaatii dhuma tahee ni dhufa. Ofiisaatii dhuma tahee gaafa dhufe waan inni fakkaatu gara biraatti wajji ilaallaa kuni amma kanaafuu nuuni malee zaalii miti nuuni inni itti aanu maali siinii jechuu siinii. Okay, kuni tuqaa lama gubbaan qabaa maali jennaarree kanaan maali jennee baranne gadura kanaan maal jennee baranne ni yaadattanii kun sadan maali isaanii warri amma kalatii tokko kun maali isaanii taadhaa jechuu inni itti aanu maali siinii jennaan jechuudha. Maashaallah jazaakumullahu khairaa. Inni itti aanu tuqaa sadi gubbaan qabu kun maali jennaan jechuudha. Asitti barannee jirra yoo ni yaadatte kun maali saa yookiin immoo saa tahee furdaa jechuudha. Saa isaanii beektaami isa tahee furdaa isaati saa jechuudha. Viidiyoodhaan yeroo hedduu taa nama jalaa fakkaataa fi saa tahee furdaa hin jechaa jira malee saan furdaan hin jiru. Akkas insha Allahu ta'ala katti aanu kun maalirree siinii jechuudha. Asumattuu garaagarummaa saadhaa kun yeroo dubbatamu saamii simbira jechuudhaaf gargaara kuni garuu saadha summa jechuu fa'aaf gargaara afaan arabaa qofa keessatti malee afaan oromoo keessatti nu fayyaduu jecha. Kun yoo maali buleeyyan kiyyaa kunis waan tuqaa sadi gubbaan qabuudhaaf kana wajji wal fakkaata maali jennaarreedha saa furdaa jennisanii jechuu insha Allahu ta'ala. Okay, katti aanu kun maali jiim jedhama jechuudha insha Allah. jiim jedhama jazaakumullahu khairaa jannati rabbi sinaa gammachiisu. Kuni jiimii jecha diimaan kun. Okay, kuni maali tuqaa lama kan gubbaan qabu kun maali jennee barannee xiqqaate malee asitti barannee turre maali maqaan isaa deero taadhaa jechuu. Okay, katti aanu kun yoo tuqaan qabu waan takka maqaan isaa maali haadhaa jechuudha yeroo wahitti itti qaxxalamee dhufu bifa kanaan dhufaa jechuu. Okay, kun yoo maali nuun tuqaa takka gubbaan qabaa diimaan kun nuuni inni itti aanu maali haadha jechuu walitti qaxxalamee yeroo dhufu bifa kanaan dhufaa jechuu. Gaafaan arabaadhaa wanni inni nama jarjarsu walitti qaxxalamee dhufu isaati. Okay, kun yoo maali jennaan tuqaa lama jalaan qabaa bakka hedduutti barannee turre tuqaa lama wanni jalaan qabu maal malee hin jiru buleeyyan maal malee hin jiru qaa'idaadhaaf fudhadhu wanni tuqaa lama hin qabne maal malee hin jiru yaadha jechuu abbaatan hin jiru wanni tuqaa lama jalaan qabu yaa malee kun yaadha. Inni itti aanu hoo tuqaa waan hin qabneef inni itti aanu maali jennaan buleeyyan kiyyaa haadha jechuu. Okay, wanni tuqaa takka jalaan qabu qaa'idaadhaaf fudhadhu baa malee gonkumaa hin jiru wanni tuqaa takka jalaan qabu. Jiim yoo ta'e walakkaadhaa qabdi garuu jiim gaafa diriirte jala taha tuqaan ishii kun gaafa waan abii walitti qaxxalamtee dhufte tuqaan ishiidhaa kun jalas ni taha. Amma garuu garaa walakkaadhaa qabdi kuni baadhaa kun jiimii jechuu. Okay, kun yoo tuqaa lama wanni jalaa qabu gaa waliin gaafan inni muu kun yoo miimii jechuu diimaan kana gaasiniti mee yoo kana wallaalte mataan dhukkubsuu deemte asis himeen jira wanni tuqaa lama qabu kana malee hin jiru siin jeen jira kana fi keetii beek. Tuqaa takka wanni jalaan qabu maal malee hin jiru siin jee ammaas baadhaa jechuu kuni baadhaa baan bifa kanaan ni dhufa garuu quraana durii keessatti malee quraana ammaa keessatti bifa kanaan hin dhufu hedduu nama yaaddeessu. Akkuma darsi keenya kala isaa keessatti laam tokko sin agarsiisee quraana ammaa keessatti hin dhufu siin jeessanii. Kun yoo maali buleeyyan kiyyaa miimii jecha diimaan kun asumarratti diimaan kun miimii jechaadha. Baan gosa kanaa gaa arguu dhiisuu dandeessu. Kun yoo maali nuuni jechuudha. Nuuni tuqaa takka wanni gubbaan qabu mana baafaa tahee wanni tuqaa takka gubbaan qabu nuun qofaa jechuudha. Mana baafaa tahee immoo wanni tuqaa lama gubbaan qabu taa qofa jechuudha. Inshaallah bifa kanaan qaayidaa kana qabattanii deemnaan amma tana quraana fixxu. Kuni maali immoo diimaan kun gaa miimi jechuudha. Asitti bartee asi kana wallaallaan sirrii miti gaa. Wanni tuqaa lama gubbaan qabu maali buleeyyan mana qaafiifaa mana zeeroo ofirraa qabu osoo hin taane warri mana baatee jechuudha. Taadhaa jechuu kuni taadhaa inni itti aanu gaa walitti himnu asitti sitime akka bartuu fi sammuu seef godhadhu sitti himu. Kun yoo tuqaa sadi gubbaan qaba jennee jirraa mee kanas sitti himu maaliif sitti himne beeyta achi deebii ilaale ilaa kan ola asis himeen jira. Inshaallah amma siin himu asitti yaadi jazaakallahu khayra afaan arabaa keessatti garuu boodanumaa nama dirqama narra jira. Okay, kun yoo maali akka ati qabattuu fi baran hafuurina jalaan dhumu hamma naasoo kunarra yoo numirra naa laafa.
garuu si'umaaf akka ati qabattuufi jechuudha kun yoo maali buleen kiyya baadha jechuudha si jarjarsuu mala maa wallaalte siin hin jedhu anis maaliif xiqqoo baan gosa kanaa ammaa siin dhufu yaaddawinaa quraan ammaa keessatti qaayidaan nuraaniyaa quraana durii irra barreeffame quraan ammaa keessatti bifa kanaan hin dhufu wanni si shaqqalsiisu tokko illee hin jiru insha allahu ta'ala okay kun yoo maali yaadha jechuudha yaa maraati baan ammaadha baan ammaa bayyin tahee sii dhufa yaanis itti aantee bicha baatee sii dhufti mala akkanatti hin qabeen dhufu sodaatin ati kun baadha kun yaadha okay asitti immoo kun yaadha yaatu qaalama jalaan qaba kunis yaan akkanatti hin dhufu quraan ammaa keessatti rogaan sin shaaqalsiisin shaaqal wachuudhaaf hawwallootti yaaddawuu jechuudha yaaddawin loqoda wallootti jechuudha loqoda oromoo wallootti okay kun maali tuqaa takka gubbaan qaba mana baafaa ta'e wanni tuqaa takka gubbaan qabu hatti qaxxalamu maali jennee baranne buleen kiyya nuuni jechuudha zaala akkas seene zaala fakkaatti ammas nuun akkana dhufu hin jiru qaayidaan nuraaniyyaa kana egaa ijoollee maa fardii godhe malee barre egaa agarsiisa baratanii gara quraanaa yoo darbanis hagaas maraa miti akkas inshaallah garuu adda baafachuun bareedama kuni nuuni kuni yaadhaa jennaan jechuudha okay kun yoo maali kuni taadhaa kuni yaadha taadhaa tuqaa lama gubbaan qaba kuni yaadha ammas akkana dhufee wanni si jeequ hin jiru sodaatini kun yoo maali kuni saadha kuni yaadha jechuudha gurraachi yaadha bifa kanaan inshaallah ta'ala itti fufnaa jechuudha inshaallah okay beeksisa asis ni dhufu kana agartanii buleen kiyya beeksisa kanarratti dha'uun keessan amma waggaa beeksisa ni dhufe irra nu dha'uun keessan madrasaa keenya ni gargaara asi waan nu herreeguu qaba aappii madrasaa sabaa warra gadi buufattan beeksisa kanarra yoo dho'itan yuutuub keessatti osoo hin taane hedduu nu gargaara jazaakumullahu khayra okay kuni maali jennaan diimaan kun maali obboleeyyan wanni mana baafaa ta'e tuqaa takka gubbaan qabu maali jennee jirra nuuni jechuudha okay kun yoo inni walakkaadha kun maali hankalarii magariisaa kun baadha jechuudha katti aanu kun maali jennaan obboleeyyan kiyya laamii jechuudha kana gaa wallaaltan bi'idnillaa azza wajal okay kuni gurraattiin tuni maali jennaan tuqaa lama gubbaan qabdi tana wallaaltan gaa inshaallah meemeetiyaati taadha jechuudha takalarii addaa walakkaa jirtu sun tuqaa takka qabdu tun maali nuuni jechuudha جزاكم الله خيرا ختيان خنو مال لامي جزاكم الله خيرا جنة ربي سنجزو لام أما مالي ستنم وانا سبودا ستنم كوني مالي مالي نني مالي جنة جرا بلينا ستس براني دبي كنا بيخ تقاتك كوني جلان كبو مال مالين جرو جن أفانو ما أربا خي تقاتك كوني جلان كبو با مالين جرو هرم علي والله بإذن الله والله أفانو ما أربا خي زواني تقال ما جلان كبو يا مالين جرو قاعدة خنا والله تام بود قاعدة برجون هرّيكا كيستي فورمولا جانين أفان غافا برنوتا برن فورمولا تككبنا نتخلاص سنو مجال ديمتا جچو أفان ربا كيسا قاعدة يوخين بورا جانين مو أفان روموتين بورا سنكبنا نتخلاص مجال ديمت توكالا مواني جالان كابو يا مالين جرو خلاص سمو كيسا سيف كوري بريسخيش توكا تك واني جالان كابو با مالين جرو سمو كيسا سيف كوري خلاص ما شاء الله جزاك الله خير hokkoon keessaraa fakkaatu haga deegara galu laam malee hin jiru maali kun laamii jechuudha inshaallah laam dingatu maasinitti meeni moodeen ture kuni maali buleen kiyya inni mugaa amma laal akkana doon qanyisu inni mugaa kana jalaan tuqaa lama qaba kuni maa maali mee kana mugaa nasiibaa inshaallah rumaan sinima kuni taadha jechuun inni itti aanu laamii jechuudha okay wanni tuqaa sadi gubbaan qabu ilkaan sadi hin qabne ilkaan takka saa malee hin jiru saa furdaa saa taheetis saadha kunis isumaa jechuudha garuu shiinis tuqaa sadi gubbaan qaba shiin garuu ilkaan isaadhaatu adda gosa kana jechuu shiin okay kuni maali khayzaraan kun khayzaraa kana sitti mugaasatti been jira sitti okay kuni maali jenne kuni maali bariyan kiyya maali kuni maali jenne tuqaa takka wanni gubbaan qabu mana baafaa ta'e maali jenneerra nuuni jechuu inni itti aanu maali tuqaa takka wanni jalaan qabu maal malee hin jiru as deebi adeeroo asitti faa baradhu ayya kana gositi yesii gala kun yoo maali ونمو نوني إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا سي غالي رجيتي يادا غاما فانا ربا فانا ديبيوتين سي في دبدا اما ناس دامو بريسيته ارغو قبدا يچو استاذون خينيا ان شاء الله انا ته استاذو تبراته ديبي سي كانو انتف بريسيته سغالين جلا جتي ارغو قبدا فيديو هنغودني اكست ان شاء الله تعالى ابي خينيا يو فايدم تر بريدادا سورا قفر فايدمورا وجزاك الله خيرا جنة ربي سي اغمچيسو اغا امان تنافنا رباتين رسيدي بن ان شاء الله تعالى اوكي نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين يا سين سيقالي ولدت فهم عليك نون سين تا سين ثا
siin kun saa dhala taa akkasii saa isuma akka saa ta'e furduu isaati saa arrabaas baaftee jette jechuudha mee baasee arraba kee jizaakallah khayran jizaakallah rabbi jecha arraba baastee wallahi arraba kee rabbi hamaan dubbisin saa jiim taa haa nuun khaa yaa haa qaayidaa tana fudhu yaa malee wanni tuqaa lama jalaan qabu hin jiru baa jiim yaa miim baan ilaasa kana khalarii waggaan waan takka isinii dubbadhu qubee lama bakka takka tokko isinii dubbadhu khalariidhaan adda baafattu jechuudha khalariin kun amma yaa miim waggaan jedhu yaan gurraachaa miim diimaa jechuudha baa miim nuun miim taa miim saa miim baa yaa anuu wallaalee yaa obboleeyyan fayyi baa yaa baa fi yaa kana waan adda godhe agartanii tuqaa lama qabaa jechuudha nuun kana warra kun sadii wal fakkaatanii kaa'anii nuun immoo tuqaa gubbaan qabaa jechuudha akka zaalii wal sinitti fakkaanne qaayidaan nuraaniyyaa barreeffama duriiti maqaa tokko qaba maqaan isaa ruqaa moo maal jedhaniini khaxxii ammaa madanii ammaa quraana ammaa kanaa miti kun zaalii miti akka nu jalaan jirjirre sinigalee miti nuuni kun naa nuun yaa taa yaa saa yaa nuun baa laam taa nuun laam baa yaa laam baan orongoadee kana maal jedhaniini magariisa kana yaan gurraacha laam diima yaa taa laam saa laam akka taataan hin jenne saadha saa furdoo arraba baafteeti saa jette jechuudha arraba baaftee saa nuun baa nuun jazaakallahu khayra daawwataa keenyaa fi miseensa madrasaa keenyaa kataate galmooytee ka qara'aa jirtu egaa aappii keenyarraa osoo fayyadamtee hedduu nu gargaara jazaakallahu khayra beeksisa sitti dhufuu aappii keenyarratti yoo irratti dhoyitee ilaaknoo asirratti yoo dhoyitee madrasaa keenya hedduu gargaara jazaakallahu khayran akkana yoo irratti goote waliigaltee akka suuraa dubartiitiin waan adda addaa isiniif fuudhee isin hin jeeqne waliigaltee goonee jirra waan ta'eef waan haraamu waan takka isinitti fidu inshaaqalnaadhaa irratti dhawaa jazaakumullahu khayraa kanuma kana isiniif fidee intarneeta keessa isin naqaa yeroo intarneeta keessa naqu khalaas wanni biraan jiru xiqqoo kana wanni ittaniituma keessaa bahuudha malee wanni biraan jiru barbaleen kiyya waan agas mara nama cinquu miti bakka eksii kana dhuqxanii kanaas biraa bahuuf jechuu jazaakumullahu khayraa rabbi jannatiin sinaa gammachiisu rabbi sinaa milkeessuu quraana kana fixxanii ka gammaddan rabbi sinaa taasisu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti hedduus sin jaaladha hedduus sin kabajaa quraana rabbii akka biraan hafneen dhaamsa kiyya yeroo hundaati quraana rabbii keetiitii biyya kee ija sii kenne ka gurra sii kenne namni ijaan qabne yoo qara'aa jiraa akka biraan hafnee siin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu egaa daawwattoota keenya bifa amma laaltan kanaan darsii keenya ka barnoota keenya ka sadaffaa qaayidaa nuraaniyyaa darsii lammaffaadharraa gabatee duraarraa kutaa itti aanu bifa kanaan qaraanee xumurree jirra nama sammuu qabu kamiifuu ka galu jeetiin yaada inshaallah egaa darsii muraasa akka baranneen qormaan illee ni jiraata akkuma waraqaa ragaa kanaan dura fudhatan ammallee waraqaa ragaa fudhachuun illee ni jiraata qur'aana keenya illee itti fufna bifa salphaan inshaallah barsiisuu waan ta'eef barnoota karaa madrasaa sabaa hin barattanii akka qur'aan dubbisan abdii guddaa isinirraa qabna bakka jirtanitti nageenya rabbii isinirraa jiraatu sabskraayibiin dagatinaadha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا